bareetii addunyaa fudhate Abiyyi Ahmad jara akkanaa kanattuyyuu waan inni qabu keessaa lafa gannaqanii hargufanii mataa qabanii afaan gaggaragalchanii jechuudha. Afaan gaggaragalchanii mataa keessaa gad hargufanii waan ufii qaban kana itti naqanii har'a gadalii keessa wal galchanii Itoophiyaadhaan loluudhaaf Itoophiyaan si ayyamuu qabdii jira. Inumaayyuu warri Itoophiyaadhaaf kottaa lolaa jennee kadhannu osoo hin taane carraan maaliif nu ga'uu dhabe carraan lolaa jennee aarutti warra jiru baay'ataa jira. Carraa nuun kennitanii deemnee lollaafuyyuu nama komatee mootummaa aarsaa jiru jira. Qotee bulaa dabalatee barsiisaa barataa fedha isaatiin uummanni kun marti lola deema jedhee mootummaa komataa jira. Jaarsoleen umriin isaanii waggaa 80 akkamiin lola nu dhoofne carraa kan akka nu argannu maaf nu goone yani mootummaa komataa jiran jira. Itoophiyaan kophaa isiin dhaabattu jedha. Yoo jedhu argitanii Itoophiyaan kophaa isiin dhaabattu nuti gara isaaniitii Itoophiyaa miti jechuudha bar. Akka amma namicha kanaatitti Tigraay Itoophiyaa miti waraanni adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa miti Itoophiyaan Daani'eel Kibriit jechuudha. Laalame dogoggora garagaa'u gartari. Namni isaan loluu ni dhiyaaf ummata qotee bulaadhaan gadi bayi jaarsaan gadi bayi barsiisaan gadi bayi amma maal jechaa jira baay'ata namichi kun dubbii isaa kana faallaa isaa deebistanii ilaaluu dandeessan. Daani'eel Kibriit waan jedhe pozitiiviidhaan laalta. Faallaa jechuun oppoosiit isa jedhamu sana afaan Ingiliffaatiin. Jaarsolee waggaa 80 dirqama loluu qabdan jedhanii quba funyaan keessa kaayaa jiran jechuudha jarri. Jaarsoleen lola jettee gaafachuu osoo hin taane loluu qabdan jedhanii warra waggaa 80 mana yaasanii lola oofaa jirraa jechuu isaati. Hiikkaa biraa of keessaa hin qabu. Wanti Daani'eel Kibriit jechaa jiru dargaggeessa osoo hin taane jaarsa waggaa 80 dirqamaan lola oofaa jirraa jedha. Akkana galabbaxxee ilaaluu sirra jira dubbii jara kana. Itoophiyaadhaaf barsiisaan lola jedheen beeku. Qotee bulaan lola jedheen beeku. Isaantu dirqamaan mana dhaqee qotee bulaadhaan loluu qabdan jedhanii kataaskiitiin gadhaabuu qabda jedhanii waan jedhe dhageette birrii kafalanii loluu qabna jedhanii warra birrii kafaluu jira jedhe. Warra fedha isaatiin listiroo irraa kaasee hojjataa mootummaa taaksii warri dalagu. Warri baasii keessa sumsaarii jedhan kana hojjetu hundi isaanii fedha isaaniitiin jedhe. Osoo nam takka birrii takka hin gaafanne mallaqa baasanii raayyaa ittisa biyyaatti bira dhaabataa jiran jedhe. Kuni marti kijiba adii. Wanti amma inni haasa'e waan ilmi namaa haasa'uu miti. Haasofni inni amma dubbate marti isaa kijiba. Waraanni Itoophiyaa mul'atu jedha. Affaar keessatti jedhe yeroo lolli geggeeffamu ka barbaachisu Affaar keessatti bishaani jedhe. Dheebuun tabirii barahaa waan ta'eef jedha. Iddoo bishaan isaa irraa kutanii bishaan sii kennina masaaraa kenni jedhaniin jedhe. Goota akkanaattu jira jedhe dubartiin Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa jedhe. Wanni namichi haasa'u waan nama ajaa'ibu. Amma haasaa kana guutuu isaa maaliif isin dhageessise? Waan salphaa miti jechuu kiyya. Biyyi sun nagaa argachuudhaaf hin deemtu. Haga warri akka Daani'eel Kibriit seeratti dhiyaatanitti Itoophiyaan yeroo takkaaf sakandii takkaaf hafuura baafachuudhaaf hin deessu. Wareegamni uummata biyya sanii sakandii takkaaf boqonnaa kennuudhaaf hin taa'u. Kana beekee uummanni kenna uummanni Oromoo of qopheessuuf sirra jira. Wanti deemaa jiru waan ulfaataadha. Jarri kun haga mataa itti hidhaniitiin gara tokkotti baasanitti ummata lolatti oofuun alatti tasgabbiidhaan marii goona wanni jedhamu sammuu isaanii keessa inumaan jiru. Jiraatus ammoo namni jara kana waliin mari'atu hin jiru. Ummanni Oromoo wareegama guddaa kafaluu eddan qophaayaa of qopheessa. Qotee bulaan, barataan, barsiisaan, jaarsi, jaartiin, dargaggeessi, dargaggeettiin, daa'imman illee hundi keessaa. Jechi Daani'eel Kibriit har'a dubbate Harar keessatti dubbatee beeka. Haasofni kuni Harar irratti akka inni haasa'ee jalqabetti Harar irratti godhame. Bulchiinsa Harar jedha. Harariin naannoo kam akka ta'e hin beeku. Baay'inaan ammoo haasaa isaa san nam tokko isteeppiidhaan isin hiikuu danda'a. Miidiyaa Oromoo irratti jechuudha. Garuu wanti namichi dubbate waan ulfaataadha. Waan hammaataadha. Abiyyi gadalii kagalcha jara kana jechuu kiyya. Abiyyiin kaleessa nama nagaa ture. Kaleessa isan beeynu kanaan dura isan beeynu bara 2018 nama jabaa ture. Nama beekumsa qabus fakkaata, nama hayyuus fakkaata ture. Har'a sammara keessaa haqanii Daani'eel Kibriitii fi Abiyyi waan garaagarummaa takka qaban hin haasa'a. Waan ofii itti naqate namichi kun Abiyyitti.
marzii ufii qabu abiyyiitti naqe marfeedhaan haa ta'u nyaataan haa ta'u dhugaatiin haa ta'u dhukkub ufii abiyyiin naqe abiyyiin badhaasa addunyaarraa fudhate har'a yakkamaa ta'e addunyaa biratti naannefamaa jira jechuudha. Walumaa galatti ergaan namicha kanaa maal of keessaa qaba yoo ka jettan taate dargaggeessaa miti jedhe barataa miti barsiisaa miti qotee bulaa miti jaarsi waggaa 80 lola kanarratti hirmaachuun dirqama isaati jechaa jira. Dirqama namni fedhaan osoo hin taane dirqama hirmaachuu qabdanii jiraachuun qabdanii yoo nuun jiraanne jiraachuun qabdan jechuu isaati bara. Itoophiyaa jechuun Tigraay yoom Itoophiyaan ala taatee beekti takka Itoophiyaadha bara. Mangistuun Hayilemaaraamis yeroo aangoo irra jiru ya Itoophiyaa xilaati jedheetuma Tigraay lolaa ture. Tigraay dhufee aangoo qabate waggaa 27 bulche Itoophiyaa dhammaan itti fufe malee Itoophiyaa xilaata ta'e itti fufne. Karaa isin agartan karaa Jibuutii kana humna elektirikii isin agartan kana Tigraayitu hojjechiise. Kondominiyeemii har'a abiyyiin qoode ka Finfinnee saaman kana Tigraayitu dalage. Humna ifaa humna elektirikii maalii gadaa jedhanii Oromiyaa keessa waan jiru kana hunda Tigraayitu hojjete. Giddibii Abbaay ka abiyyiin ittiin har'a propoogandaa siyaasa godhatee ittiin dalagu Tigraayitu dalage. Alaabaa har'a abiyyiin amma qabatee walaabbalu federaalizimii jedhee kaa'u kana alaabaa kana Tigraayitu fide kokkobii kana jechuudha. Federalizimii kana abiyyiin waan takka fidee hin beeku. Waan har'a jiru hunda Tigraayitu hojjete. Qabeenya Itoophiyaan qabdu akkanatti waa mara tolchee karaa Finfinnee keessa aspaaltii ta'e magaalota hunda keessa aspaaltii gane kala Tigraayitu hojjete. Osoo xilaata Itoophiyaa ta'anii maa godharre? Har'a jarri kuni ummanni Tigraay akka waan Itoophiyaan ta'inii tokkotti fakkeessanii dubbachaa jiran. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ABO shanee jedhanii numaayyuu dabalatee jechuudha. Nuti amma Itoophiyaan jedhamnu isaan biratti. Garuu lammummaa Itoophiyaa harkaa qabna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Isaan caalaas Itoophiyaa jaalanna. Lammummaa Itoophiyaas harkaa qabna. Garuu keenya nu harkaa akka buusanii ayyabnu. Oromummaa nurraa mulqanii nu malee nam faarsina ana Daani'eel Kibriiti malee yoo inni naan jedhe fudhadhu. Waa'ee kiyya malee waan biraan dubbatini yoo inni jedhe fudhadhu. Naan seenu ka sammuutti naan fudhatamu. Kanaaf haasaa isaan fudhuan. Itoophiyaan ta sabaaf sablammiiti. Ta Daani'eel Kibriitii mitis ta Abiyyi Ahmadis miti. Ta Tigraayis miti ta Marrootis miti. Ta ummata biyya san keessa jiru gurraachaaf adii diimaa sabaaf sablammii hundaati. Abiyyiinis Daani'eel Kibriitis Marroonis Dabratsiyoonis Itoophiyaadha. Jarri hundu utaalii ta'uu hin danda'an. Adawaa ta'uu hin danda'an. Itoophiyaan lolaa jira jedhamee ummata tasgabbeessutu ture malee ya Itoophiyaa xilaat jedhanii akka taarika adawaatitti adawaa ka injifate eenyunni? Oromoodha adawaa ka injifate. Oromoo fi Tigraay wareegama guddaa ka kafale adawaa irratti Itaalii irratti jechuudha. Ummata Tigraay fi ummata Oromooti. Har'a jarri kun lamaan tokko shanee jedhamee ajjeefama, tokko juntaa jedhamee ajjeefama. Eenyu ta'ee argama adawaan Daani'eel Kibriit ta'ee mul'ata jechuudha. Maaliif kun ta'a? Nama biyya san keessatti hayyoonni dubbachuuf carraan argatan yoo dubbatanii ni hidhamu. Beekaan biyya sanii dubbachuuf carraan argatu yoo dubbatee ni hidhama. Nagaa buusuu hin dandeettu yoo nagaa labsitee ni hidhamta. Fakkeenya gurbaa dheengadda sirbe dishtaaginaa fudha. Nagaya dubbatte taanaan carraan si eeggatu takka hin jiru hidhaa malee. Waa'ee araaraa dubbatte taanaan carraan si eeggatu takka hin jiru hidhaa malee. Kanaaf sheekoleen kenna ulamaa'otiin kenna qeesiin biyyi sun qabdu waan takka dubbachuu didee nuti galgalaa ganama isaan komannu cal'isanii ta'an osoo rakkoo argan. Maaliif yoo dubbatan balaan isaanirra ga'u guddaa waan ta'eef ustaazonni, qeesonni, ulamaa'onni, ayyuun, barsiisaan, beekaan, jabaan sat jedhee cal'isee ta'aa jira jechuudha. Milikkata guddaa taarikuu gurbaan jedhamu dheengadda nageenni habuu araarri habuu jedhee sirban sirbu jedheef fannisuudhaaf tushaa mormatti dhaatanii jennaan takkattii tanan dhiifama naa godhaa akka caaluu nan godhinaa. Ani nagaa buusuudhaaf malee jibbaa Itoophiyaan qabu ani kaleessallee isinumaaf sirbaa ture. Dhiifaman gaafadhaa uummata dura gadi ba'ee tushaa mormatti nan fannisinaa jedhee gadi ba'ee mataadhaan sujuuda bu'ee miidiyaa irratti fidanii waan akkasii gochuun hin turre beeksila. Biyyi Itoophiyaa sun dhuguma osoo biyya kabajaa qabdu taate nama nagaa labsu akkasii gochuun hin turre. Yookaan tushaan mormarra si jira carraa tokko filadhu jaaniin gadi baatee dhiifama gaafachuu waan gooteef nagaya labsiteef jechuu bara. Nagaya labsiteef yookaan gadi baatee dhiifama gaafachuu yookaan tushaan mormarra si jira jaaniin. Nama kamittuu nasbee warqiidha gadi ba'ee dhiifama gaafate. Itoophiyaa jechuun isii tana jiran nagaya labsuun fedhan. Eenyutu kanan barbaanne Daani'eel Kibriiti. Warra aangorra jiru Abiyyi Ahmad dabalatee
yoo nuti nagaa labsinee jenne nageenni itti burbu'aan nu dhufuu hin danda'u. Nuti warra nagayaatii miti. Ilmaan hiyyeessaa fixuuf qophoofne, ilmaan hiyyeessaa waraanatti oofuuf qophoofne, lafarraa dhabamsiisuudhaaf qophoofne, kaayoon keenya ilmaan hiyyeessaa lafarraa xuruuruudha ka jedhu karoorfatanii waan dhufaniif har'as Tigraay biyya biraa taate, waraanni adda bilisummaa Oromoo biyya biraa ta'ee, Daani'el Kibriit Itoophiyaa ta'ee, Abiyyiin Itoophiyaa ta'ee jara kana balleessuudhaaf jaarsi waggaa 80 illee loluu qaba jechaa jira jechuudha. Wanti namichi haasa'e kanuma. Hiikkaa sanfaallaa gargalchitanii yoo ilaaltan kanuma. Kanaaf inni wanni jedhe Itoophiyaadhaa loluudhaaf Itoophiyaan si ayyamuu qabdi jedhe. Ka akkas ta'e Xayyib nama baay'eetu jira. Ka dalagachuu barbaadu, ka qotatuu barbaadu, ka naggaadatuu barbaadu. Maal lola ooftarre? Dirqamaan ooftanii osoo isaan hin fedhin ganda kana keessa tiisiteettanii dirqamaan fuutanii maal lola ooftan. Gaafa akkasitti Itoophiyaan ayyama namaa keettee ati qof Itoophiyaan si barbaaddi koottu loli jettanii maaf waamtanii loltan. Ummata miskiina osoo hin barbaanne dirqama lola ooftanii maaf lolchiiftan. Osoo wanni inni jedhe kun jiraate waan isin ajaa'ibu. Kanaaf waan ulfaatatu as deemaa jira. Waan hamatu as deemaa jira. Homa hundaafuu Oromoon qophaa'uu si barbaachisa. Qophoo jabaa godhuu si barbaachisa. Qophoo jabaa. Oromoo uf ta'i. Woboo ta'i keessaaf alaan. Biyya san keessatti wanti nama si godhu tokkochi marroo qofa jaalattee jibbite. Itoophiyaa keessatti nama ta'uu yoo barbaadde marroo qofaarra wanni takkatti hin galmaan si ga'u. Saniin alatti salphattee jirta yaa Oromooti. Salphattee jirtaa. Jabaadhaa Oromoo dammaqaa. Bakka jirtanii wal kakaasaa. Rakkoon dhufaa jiru rakkoo hamaadha. Rakkoo cimaadha. Abiyyiin Ahmadii miti ka biyya bulchaa jiru jaran. Abiyyiin Ahmadii miti ka biyya balleessaa jiru. Warra isaa waliin jiru akka amma haasaa dhageeffattanii kanatu Abiyyi Ahmadillee rakkootti oofee inni sarara waan dubbatuu fi waan haasa'u wallaalee dirqama waan takka waan qabatu gadhiisu dhabee namichi kaleessa badhaasa addunyaa fudhatee jedhe har'a addunyaan na jibbite addunyaan natti naafte jechuutti hafe. Otoo itti naafanii bara warqiin badhaasanii kaleessa. Addunyaan itti ni naafne warra kanatu isa balleessa jechuudha. Kanaafi rakkoo cimatu as deemaa jira. Kanaaf wal qabatee gammachuu guddaa asumaan isinitti himuu barbaannu xilaanni hinjifatamee jira. Daani'el Kibriit akkana godhatamuuf lubbutu asitti gale. Lubbutu asitti gale. Haasofni inni irra godhe kuni indahuma haasaa badaadha. Kanarra waan carraa deebi'ee haasaa godhuu argatu natti hin fakkaatu. Maaliif kana jette yoo jettan dhumatee jira yeroon isaanii. Jaarsi waggaa 80 lolee Daani'el Kibriit hambisuu hin danda'u. Hin jiru sun dhumatte yeroon isaanii kute. Carraan takkattiin isaan qaban lubbuu isaanii takkatti qaban dabarsanii kennuudha. Amma booda namni jara kana lolee baraaruu jiru takka illee hin jiru. Baraaruu siin qaban. Ilmaan Oromoo biyya keessa jirtan poolisii Oromiyaa ta'ee humna addaa Oromiyaa ummata Oromoo waliin dhaabadha. Ummata Oromooti tumsa. Warra akkanatti sobee fakkeesseetiin Itoophiyaan kophaan dhaabattu jedhee kaan xilaata Itoophiyaa godhee of Itoophiyaa godhee haasa'u kana hin dhagahina. Hundi keenya Itoophiyaadha. Jawaar Muhammad Itoophiyaa, Baqqalaan Garbaa Itoophiyaa, Hacaaluun Itoophiyaa, anis Itoophiyaadha. Achi keessa dhaladhe, achi keessa guddadhe. Gaafa ani Itoophiyaan ta'in Oromiyaa naa sararaa kaa kophatti. Sinii gala. Itoophiyaa ittanii eeganu ajjeesuun irra dhaabuun barbaanne Oromiyaa nuun sarara. Isin Oromiyaadha jaa nu baasa. Yookaan anis lammummaa Itoophiyaa harkaa qaba anis Itoophiyaadha. Itoophiyaan Daani'el Kibriit qofa miti. Hacaaluunis Itoophiyaadha. Baqqalaan Garbaa Itoophiyaadha. Hamzaan Booranaa Itoophiyaadha. Marroon Itoophiyaadha. Daani'el Kibriit Itoophiyaadha. Dabratsiyoonis Itoophiyaadha. Hundi isaaniitu lammummaan isaanii Itoophiyaadha. Sabatti Tigraay. Anis sabaan Oromoodha. Itoophiyaadha garuu. Kana kaaduu hin dandeessan. Kanaaf jaran addaan galuu yoo ka barbaachisu taate ummanni keenya ummanni Oromoo akka Oromootti dhaabachuus hin barbaachisa. Yoo kal'oo addaan hiikkachuulleen ka barbaachisu taate Oromoon akka Oromootti dhaabbannee fala keenya halaallannu. Saniin gara kaanitti akka amma jarri kun deemaa jiran kanatti ummanni Oromoo hafuudhaaf hin teessan. Haga yoom ilma namaatiif ergamtanii dhumtan yaa banii Adam. Haga yoom isin gowwoomsee kun isin ergata. Haga yoom isin gowwoomsee waraanatti isin fixa kun akka Oromootti dhaabadhaa. Gaafa san yookaan Oromiyaa ta'uu yookaan akka barbaannetti sabaaf sablammiin qabu biyya san keessa kabajamee jiraachuudha. Anis Itoophiyaadha mirga kootiif nan falma. Oromoodha garuu sabummaa kiyya dabarsee hin kennu. Hayyuu kiyya dabarsee hin kennu. Artistii kiyya kanarraa du'e gumaa ni gaafadha. Hin cal'isu. Nan falmaa. Hin cal'isu. Dhiiga Hacaaluutiif nan falma. Hidhamuu Jawaariif nan falma. Miidhamuu Oromootiif nan falma. Saamamuu dachii Oromiyaatiif nan falma. Itoophiyummaa kiyya si waakkadhu.
haga Oromiyaan kophaa baatutti waraqaan kiyya Itoophiyaadha jedha. Lammummaa Itoophiyaa harkaa qaban har'a. Isinii galee jiran dhugaa jirtu fudhattanii dhugaan jirtu tana ani Itoophiyaadha. Garuu sabatti Oromoo bakka feetetti waraqaa kiyya narraa fuutee yoo laalte Itoophiyaadha jedha. Oromoodhaan jedhu. Oromiyaadhaan jedhu yookaan biyya teenya ayyama nuu godha. Oromiyaan akka biyya taatu. Tigraayis akka biyya taatu. Amaaris biyya ta'a. Bakka isin warra Adawaatii fudhadhaa. Dachii teessan Bahardaar Gondar kililii keessan marfadhaa. Nuti uummanni Oromoo wanni waliin nu buusu takka illee hin jiru. Oromiyaa teena daangaa sararannee akka Oromootitti hin jiraanna. Hayyuu keenya nurraan hidhina isin jechaa jirra. Artistii keenya nurraan ajjeesina isin jechaa jirra. Bakka eega isin qofa Itoophiyaan ta'ee nuti Itoophiyummaa nurraa mulqitanii dirqamaan Itoophiyaan ana qofa ayyama ayyoo an sii godhe qofa duutaa. Jecha jedhu kana eessaa dhufe? Kanaaf uummanni Oromoo akka Oromootitti haa dhaabbannu. Tokkummaa keenya daran haa jabeeffannu. Marroon nama si godhuuf deemaa jira. Marroo jalatti hiriiri. Warri kaleessa Jawaar Mohammadii onnee guutuudhaan tumsa gootan. Onnee guutuudhaan marroodhaaf tumsa. Onnee guutuudhaan waraana adda bilisummaa Oromootii tumsa. Onnee guutuudhaan uummata keenya wallootii tumsa. Jiraachuu yoo barbaanne Oromoo tana falli jiru. Jiraachuu yoo barbaanne walloo tumsuu nu barbaachisa. Jiraachuu yoo barbaanne waraana adda bilisummaa Oromootii tumsuu nu barbaachisa. Onnee takkattiidhaan, qalbii takkattiidhaan. Ani wayitaani waa isiniin jedhu hin tuffatina. Ani kanaan dura maal isiniin jedhe? Jarri kuni Daani'eel Kibriit ilma namaa jettanii fudhachuu hin dandeessa. Sababiin isaa osoo fursaa argatanii yeroo argatanii akkuma isiniin jedhe Jawaar faa xilaata Itoophiyaati jedhamanii addabaabayii irratti warra ajjeefamuudha bara. Waan inni irraa haasa'e namichi kun haasofni isaa kun haasaa taphaa sitti hin fakkaatiin obboleessa. Oromoon akka Oromootitti ufaa taanu. Warri wallaalummaan nu arrabsitanis ofirraa dhiisaa jiran. Dubbiin akka isin deemtan sanii miti. Dubbiin akka isin yaaddan sanii miti. Anarraa Itoophiyaa fuutee ati Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu obboleessa. Itoophiyaa Jawaar hiitee ittiin cal jedhi ati Ahmad siin galchu waa'een Jawaar jettu dogoggora. Itoophiyaa na caaluu hundeessaa ajjeeftee ati waa'ee caaluu hin dubbatiin us jedhi Ahmad jettu dogoggora. Dogoggora guddaadha. Nu kanatu nu iyyisiisa. Iddee Oromoo ayyama godhaaf ta'iif nuti wanni wanyaanuuf hin jiru. Wanni walirra duulluuf hin jiru akka Oromiyaatitti. Gaafa san Oromoon abbaa isaa ta'e bakka buufatee akka Oromiyaatitti pirezidaantii bakka allaqe. Jara kana waliin hin jiraannu nu. Oromoo fala tokko barbaadadhu. Waan si barbaachisu barbaadadhu. Ka'ii bakka jirtu maraa dammaqii gadi ba'i. Fala kaayadhu yaaqi. Waan hamatu sitti deemaa jira. Dubartiin tee hafuudhaaf hin teessu. Namichi kun har'a Harargee keessa dhaabatee Harar irratti haasaa kana godhe. Uummata keenya uummata Harar ka Oromoos ta'ee walitti dhahee gowwoomsee waraana oofaa jiraachuu kiyya. Itoophiyaa bichaat qoomiin jedha. Itoophiyaan eessa kophaa dhaabattee beekti? Anis Itoophiyaadha. Ani ilma Adawaa keessaa tokko. Adawaa ka hinjifate Oromoodha. Adawaa ka hinjifate Tigraay. Daani'eel Kibriit waa'ee Adawaas hin beeku kijibduudha. Isaan warra hinjifannoo namaa dhufee qalama isaaniitiin galmeessuudha. Viidiyoo kaleessa galgala feesbuuk irra deemu. Ka jarri guruppiidhaan haasaan tokko dhageeffattanii Tigraayin namni ari'ee Maqalee keessaa baase milishaa fi faannoo Amaaraati jechaan jiranii ummata seenaa namaa hatuu barkun. Kaleessa raayyaa ittisa biyyaa guutuu Liyyuu Hayiliin Oromoo guutuu lola kana keessa hirmaatee Tigraay irratti dhiibbaa gasga'u san godhe isaan Liyyuu Hayilii fi faannoo Amaaraa qofatu Tigraay hinjifatee Maqalee keessaa baasee akka godhee jedhanii yuutuubiidhaan wal karaakkaran. Gara miseenjarii guruppii WhatsAppiitiin jechuudha. Ummata seenaa hatu wajjin jiraachuu barbaaddan ijoollee Oromoo wallaaltu. Yoo Oromummaa dhugaa qabaattan marroo jalatti hiriirree waan marroon godhaa jiru kana tumsinee fi Oromiyaa haa baraaru. Ufis haa baraaru. Hayyuu keenya haa baraaru. Barsiisaa keenya haa baraaru. Sheeka keenya haa baraaru. Qeesii keenya haa baraaru. Qotee bulaa keenya haa baraaru. Dachii keenya haa baraaru yaa Oromoo. Barri kun bara baay'ee walii obsanii miti. Jarri kun bineensa. Daani'eel Kibriit faa namaa miti. Warra Abiyyi jallise kun jara. Warra Abiyyi Ahmad kaleessa addunyaa biratti beekamtii godhatee badhaasa noobilii akka fudhatu ayyama addunyaan isaa gootee nama jabaa jettee Awurooppaa fi Ameerikaan tumsitee fi akka inni badhaasa fudhatu goote har'a Abiyyi Ahmad santu waan takka waan keeriin dubbatu. Hayyuu Oromoo hidhuu, waraana labsuu, lola labsuu, diqqaa hidhuu, guddaa hidhuu, sabaan qoodee guuruu. Tigraay Itoophiyaadha. Abbaa feete ta'i. Tigraay Itoophiyaadha. Eenyummaanuu kana falmuu hin dandeessu. Marroonis Itoophiyaadha. Eenyummaanuu kana falmuu hin dandeessu. Shaneen isin jettan sun anis shaneedha. Garuu lammummaa kiyya yoo narraa fuutee ilaalte Itoophiyaadha jedha. Shaneen Itoophiyaadha. Itoophiyummaa nurraa mulquu hin dandeessani. Garuu waan nu isin falmaa jirru waan dhugaati. Hayyoota keenya ni dhinaa. Hayyoota keenya ajjeesinaa. Ka ajjeeftan gumaa kafala. Ka hiitan hiikaa. Kun yakkaa miti jiran. Yakkaa miti kun. Haasofni namicha kanaa waa baay'ee nama dhagahama. Waa baay'ee.
waa baay'een na dhagahame an osoo hiikkaa isaa mara isinii galee Oromoo wallaahi billaahi isin gaddisiisa. Isin gaddisiisa. Oromiyaan biyya ta'uudha qabdi bakka. Jabaadhaa dalagaa. Marroon hojiitti jira. Lalalaala sitti maan. Waa takka sitti himee ture irra deebi'ee sitti maan. Tigraay haga xilaata har'a warra ilmaan isaanii dubartii isaanii gudeede kana dhabamsiisutti yoo biyya ta'es biyyan ta'u. Gaafa Tigraay biyya ta'u irraa hafuun nurra hin jiru. Oromooti jatana beeki marroo jalatti gali. Gaafa Tigraay kutaa isaa kophatti nuti Tigraay taanee mootummaa naannoo Tigraay jedhamnee kophatti imbaasii qabna kophatti dirree godhanna kophatti biyya alaatii waliin akka Eltiraatiitti Tigraay biyya taate jedhamee gaafa Tigraayiif addunyaan kana labsitu Oromoodhaafis wajji labsamuudha qaba. Tana jala sararee marroon irra dalagaa jira. Kana jala sararee marroon waraana isaa kumaatamaan eebbisaa jira. Oromoo tana qofa fallisi baasu. Nuti jara kana waliin jireenya amma booda nu gaya. Dhiira yoo taate qalbii yoo qabaatte ka jimmaatis akka jimmaatitti buna keetirratti abbaa ta'uudhaaf ka arsiitis qamadii teetirratti abbaa ta'uudhaaf akka sikkoo mandootitti shawaanis akkasuma salaales boorannis wallaggis asiin ilmaan afran qalloo harargeenis jimaa keessanirratti akka oromootitti nama taanee jiraachuudhaaf yoo Tigraay biyya ta'e guyyaa san Oromiyaanis biyya ta'uu irra jira. Hin jiraan uummata bineensa kana waliin obboleessa abadan. Kanaaf har'a marroon waraana kumaatamaan ka ati lakkoftee fixuu hin dandeenye eebbisaa jira jechuudha. Maaliif waliigaltee santuu waliigaltee akkasiiti. Yoo isin biyya taatan biyya taanaadha. Biyya ta'uudhaaf ammoo humna waraanaa si barbaachisa. Humna gahaa si barbaachisa. Haga yoom hayyuun kee du'a. Haga yoom artistiin kee ajjeefama. Haga yoom artistiin kee wareegama. Poolisiin humna addaa Oromiyaa dhaabadhaa marroo waliin. Liyyuu hayliin Oromiyaa dhaabadhaa marroo waliin. Barsiisaan Oromoo dhaabadhu marree waliin. Qotee bulaan Oromoo dhaabadhu marroo waliin. Waan dhufaa jiru waan ajaa'ibaati. Tigraay yoo biyya ta'e irraa hafuun nurra hin jiru. Guyyama san Oromiyaafis biyyi murtaa'uudha qaba. Keeyyatni 39 Tigraay yoo kenname Oromiyaadhaafis guyyaa san kennamuudha qaba. Kana caala waan Jawaar hidhanii irra ta'aniif hin jiru. Kana caala waan Baqqalaa hidhanii irra ta'aniif hin jiru. Kana caala waan Gumaa Caaluu awwaalaniif hin jiru. Nuti akka Oromootitti mootummaa naannoo Oromiyaa warri hin jedhus uf gamaagama rakkoo dalagamaa jiru. Haasofni namichi kun haasa'u waa baay'ee nama dhaga'u. Kanuma isiniin jedha walloon haa tumsamtu, walloon haa jabaattu, walloo bira haa dhaabbannu, tumsa haa goonuuf yaadaan, waa maraan, humna dandeenyuun, nyaataan, dhugaatiin. Waan deemaa jiru quban qabdan isin jedhana. Haga yoom namni keessaa fuudhamee ajjeefamee ati kutaasanii ati akkasii Abiyyi maal jibbaan? Jibbaa takka Abiyyi irraan qabuwan dhugaa isinitti malmaan Oromoon arrabsitan. Jibbaa takka akka qeensa kiyyaa kan Abiyyi irraan qabuwan. Abiyyi namni jallise dhugaa sitti ma Daani'el Kibriit. Haasaa Daani'el Kibriit ijoolleen Oromoon dhageettan isin warra beekaa jallate. Haga saantiibii qeensaa kanan jibbuwan Abiyyi. Garuu Jawaarii kaleessa Oromoo ifaaje waggaa 10 dabre Tigree jala dhaabatee Abbaay Tsaayyee jala dhaabatee Suyyum Masfin dura dhaabatee wayyaanee dhabamsiisuu qaba jedhee jara dhabamsiisee har'aan Jawaarii sanganee Abiyyi faarsuu qaba kanaan jettu hin godhu waan san dhugaa sitti hima hin godhu. Hacaaluu Hundeessaa wayyaanee dura dhaabatee umrii isaa guutuu falmaa ture du'a Hacaaluutiif hin dubbatin yoo ati naan jette hin godhu sanaan. Hin godhu an Abiyyi jibbaaf godhaan jiru warra Abiyyi jalliseetu jara kana siin jechuu kiyya. Warra akka Daani'el Kibriit kana. Siikalee obboleessoo. Jara kana waliin jiraachuun nu gaya. Tigraay biyya taanaan irraa hafuun nurra hin jiru. Marroon kanaafi waraana kumaatamaan eebbisaa jira. Kanaaf waraana kumaatamaan eebbisaa jira. Kuni mistira gurra si haa buutu. Warri marroo arrabsitu lasheedha. Tigraay yoo mara jabaatte xilaata ofii kana warra dhukkee isaanirraa kaase jim goote biyya ta'uuf deemti. Gaafa san nutis waliin taana jechuu kiyya. Taphattii miti waliigaltee waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana TDF. Dubbii jabduu mistirri jabaan isa kanadha. Tigraay biyya taatee Oromiyaan irraa hafuudhaaf hin deessu. Nuti Daani'el Kibriit wajjin hin jiraatu Oromoon abadan. Kanaaf marroon jabeessi leenjii isa uummata Oromoo kakaasuu ganda takka keessaa nama miiliyoona baasuu dandeessa. Har'a gidaamii harkaa qabda gidaamii keessaa nama 1000 baasuu dandeessa. Oromiyaa kutaa qabatte keessaa 1000 baasuu dandeessa. Jabaadhu walloon har'a magaalota akka Kamisee Sanbatee bilisa baate keessaa 1000 baasuu dandeessan. 1000 isinitti malaallaan Tigraay jara kana mataa itti hiitee gara biyya ta'uutitti yoo ceete Oromoo atis irraa hafuun sirra hin jiru. Tana sammuu keessa kaadhaa ta'a. Ijoolleen nu arrabsitan nu jibbaa Abiyyi hin qabnu dhaabbadhaa nurra yoo Oromoo taatan. Isinitti
Yoo Oromoo taatan nurraa dhaabbadha. Yoo ammoo dhugumaan Oromoo ta'uu baattaniitiin sanuma keessa shakafata jiraattan suni waan biraati si waan feetan nuun jechuu dandeessa. Garuu ilma Oromoo dhugaa yoo taate obboleessoo dhaabbadhuuf laali. Hacaaluu Hundeessaa inuma jaalattan kaleessa. Abiyyi illee jaaladha rakkoo takka illee hin qabu Oromoo taanaan jaalattanii. Garuu nu arrabsuun isinirra hin jiru. Nu waan Abiyyi mormaa jirruuftu jira. Waan Abiyyi dura dhaabataa jirruuf qabna nu. Waan Abiyyi mormaa jirruuf qabna. Sababa malee miti ka Abiyyi mormaa jirruuf. Waan kaleessa gaafanne deebiin argatiin. Hayyutu nurraa hidhame. Jabaa qabnu nurraa ajjeefame. Si galee dhiisaa bu'aa takka isin hin qabu. Nu garuu dogoggora takka illee hin qabnu. Dhugaa isinitti hin beeka Abiyyiin. Isallee waatu rakkisee cal'ise. Warra akkana gadi bahee ayyama Itoophiyaan gootuuf malee Itoophiyaan si ayyamtu malee loluu iyyuu hin dandeessu jaa barra. Itoophiyaan si ayyamtu malee. Ka akkas ta'e maaliif rakkatan manni miskiinii rabbii kiyya? Ka akkas ta'e daa'imni booji'amee Tigraay haasofsiiftu dirqamaan na fidan maa jaa maa dirqamaan lolchiiftarree ta'e. Dhugaa dubbiin kun eega ta'e daa'imman maal olatti ooftan? Fidaa birrii agasii jettanii birrii uummata irraa maa guurtan? Eega namni fedhaan Itoophiyaa du'u jiraate inni adeemu injifatee dhiise maaf dirqama barbaachise ree obboleessoo? Waan nama dhaga'amu waan baay'ee nama dhaga'amu waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama gaddisiisu waan ilmi namaa dhaga'uudhaaf hin mallee barku waan jedhamullee hin barbaachifne waan hin jedhamnellee jecha akkanaa hin jedhamu bar akkatti naasa'amu jarana Itoophiyaa jaalachuun baranis Itoophiyaan jaaladha bar hin kabaja Itoophiyaa kaleessallee Itoophiyaa jibbinee hin beeynu Itoophiyaa maa jibbitaa yoo jettanii na gaafattan hin jibboon Itoophiyaa warra Itoophiyaa jedhu kanatu jibbamuudha qaba Daani'el Kibriit Jawaar hidhee irra taa'ee Hacaaluu ajjeese ana ammoo lammummaa Itoophiyaa kan harkaa qabu ati Itoophiyaa mitii naan jaa adawaa na godhuu barbaada Itaalii ani Itaalii ta'uu hin danda'u jedhan Dabratsiyoon Itaalii ta'uu hin danda'u warra Itaalii injifate jarri Marroon Itaalii ta'uu hin danda'u warra Itaalii injifate jarri adawaa warri injifate ummata Oromootii fi ummata Tigraay yaa dhugaan jirtu kanuma warra kaleessa parsantii guddaan lafeen isaanii gaara adawaa keessa gadi bututte Oromoo isin har'a shanee jettanii ajjeeftan tana jechuudha. Warra kaleessa lafeen isaa kumaatamaan gaara adawaa keessa gadi butute Tigraay isin har'a juntaa jettanii ajjeeftan kana jechuudha. Kanaan fudhatan isaan garuu warra seenaa hatu. Injifannoo raayyaan ittisa biyyaa galmeesse milishaa Amaaraati ani faannoodha jedhanii galmeeffatan. Ammumaayyuu seenaa hataa jiranii har'a. Sa'aatii makanatti bar osoo waliin jirru osoo akkana laallu waan raayyaan ittisa biyyaa dalage galmee isaanii irra galmeessan jira. Eenyutu injifate faannoof milishaa. Bakka Itoophiyaan jaraa mire. Jarana nugaa bakka nugaa uummanni kun uummata of hin beeyne. Uummata of hin beeyne uummata jaarsa waggaa 80maatiin lola deem jedhu wajji jiraachuun hin barbaachisu. Tigraayis ta'ee Oromoos ta'ee yaada isa dhumaa irra ga'uu barbaachisa yaada isa dhumaa. Garuu haga waan kana gara tokkotti buufnutti walii tumsuun dirqama kenna. Dirqama Tigraayii fi Oromoon haga waan tokkotti baanutti tapha isinitti hin fakkaatin kanaaf Oromoon tokko wanni godhuu qabu waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu lammata waraanni adda bilisummaa Oromoo leenjii isaa humna Oromiyaa san uwwisuu danda'u ijaaruu qaba marroon abdii irraa qaba gurbaa abdii irraa qabna marroo dirribaa inshaallah Oromiyaa humna uffisu siin jechuu kiyyala yoo Tigraay ka of dandeessu taate halkan takka iddaan buluu hin qabu Tigraay har'a Oromiyaan illee har'a allaqe dhiirri abbaa fidhee Finfinnee nu dura dhaabachuu hin danda'u gaafas sinii galee jiran kanaaf jiran tanarratti dalagaa kaayoon kenna isa kana nuti kaayoo Abiyyi jibbuu hin qabnu kaayoo gandummaa hin qabnu kaayoo gosummaa hin qabnu Oromummaadhaaf haasa'aa jirra hayyuu kee kasirraa hidhameef gaddu sirra jira artistii kee gaalii kasirraa ajjeefameef gaddu sirra jira Abiyyi jibbaa isaan qabnu nu maanu jibbite jennee gaafachaa jirra isaayyuu maassi goone maassi godhe Oromoon akka Oromootitti jennee gaafachaa jirra Abiyyi Ahmad Shimallisis kanuma gaafachaa turre maal isin goone nu carraa aangootti ba'uu isinii kennine carraa muummicha ministeeraa ta'uu isinii kennine maali yakki kenna jennee gaafachaa turre deebii dhabne isinii galee kanaafi akkuma Adaanech Abeebee televiziyoona irra dhufte maannoo maassi ka'u agar maun kafallag ማሄድ ይችላል ጀተም ትግራይ የኛም እንደዛ ነው ኦሮሚያ ያለን አከስተው ደቀብቲ አየምኒ ትግራይ ጎደመኑ ፊስ ከደሙ ደቀብ ከናፉ ገመቹ አቦዬ
Marroo Dirribaa, Jaalsanyii, hooggantoota waraana adda bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo, Oromiyaa uwwisuudha qaba waraana adda bilisummaa Oromoo. Ka ijaan hin mul'anne eebbisuudha qabdan. Biyya ta'uun nurra jira yoo mara jabaatte. Bakka nugaa Oromoo. Jara kana ummata maraataa wajji akkam jiraatta? Aga yoom jiraatta? Nama fayyaa hin qabne jarri kun yaaki ummata fayyaa hin qabne wajjin jiraachuun hin gayaa. Amma namichi kun normaaliidha. Rabbii jedha amma Daani'el Kibriit fayyaa qaba jechuu ni dandeessu. Marti isaanii akkanuma yaada namuu nama takka lamaa miti bar. Hundi isaanii hasaabni isaanii akkanuma. Itoophiyaan bakka Daani'el Kibriiti bakka. Bakka hatta nabiyyi kana yeroodhaaf malee Itoophiyaan jedhanii ni bar. Osoo haalli itti mijaa'e isa wanna achitti ta'anii bira laalaniif Oromoon cabsuufi bar. Ummanni kun ummata ajaa'ibaati bar. Abiyyi amma wanna achi bira ta'aniif ilma Oromootti aangorra jira jedhee Oromoon irra bakka sadii wal qoodee wal cabsaa jira. Kanaaf itti fayyadaman malee Abiyyi isuma mataa isaa ya Itoophiyaa xilaat jedhanii osoo diqqoo carraa argatan. Itoophiyaan Daani'el Kibriit dabalatee warroota akka Taammaany Bayyanee kanniin. Bakka nuti Itoophiyaa miti garuu waraqaan nu baannee deemnu Itoophiyaa ma jedha. Ani na ajaa'iba. Waa hunda keessatti namni du'aa fi wareegamu. Namni wareegama qaalii kafalu adawarraa kaasee garraatitti ilmaanuma Oromooti. Sabumaaf sablammiidha. Uummata Sidaamaa, Qimaanti, Walaayitaa, Maarree, Affaar kanniinumatti waliin dabalamee wareegama kafala. Garuu isaan ammoo ofii isaanii qofa Itoophiyaa go'anii nutti argisiisan. Baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee nama dhukkubsa. Kanaaf ilmaan Oromoo nuti kaayoon kenna tokko. Yaa Oromiyaan biyya ta'u yaa namni kamuu qixa kabajamee wal qixxummaadhaan jiraachuu. Kanaafi dhaamsi ani ijoollee adda bilisummaa Oromooti. Dhaamu Oromiyaa uffisuu isinirra jira. Harka qullaa osoo hin taane waraanaan marroo kiyya jabaadhu. Jabaadhu nama nu godhu. Jabaadhu rabbi sii haa tumsu. Hin injifatta itti jirta. Jabaadhu bakka geettetti Oromoo dammaysi. Walloo tiyya jabaadhu. Magaalaa bilisa sii baate jabeeffadhu. Humna ijaari darajja'i. Yaa darajja'i. Waan dubbatamaa jiru dhageeffatte. Waan dhageettanii mi haasaa kana walloon dhageetteemi. Jarri kun warra si xabbafatee si nyaatu warra. Bineeyyaa bar bineensaa kunniin ilma namaatii mi jiran bineensaa bar. Kanaaf bineensa jala ciiftee na nyaataa jira jettee lallabuun si barbaachisu. Ofirraa qolachuu si barbaachisa. Walloo tiyya jabaadhaa. Bilisa baane jettanii darajaa akka walloo uffisuu dandeettanitti humna kamiinuu karaa kamiinuu kallattii kamiinuu yaada bilchaataa walii kenna. Hayyoonni Oromollee jabaadhaa. Kanaafi galatooma baay'ee natti dhagahame. Wallaahi billaa baay'ee natti dhagahame. Baay'ee na gaddisiise. Hunda'uun Itoophiyaan nama isii loluudhaaf deemu ayyamaa eega barbaachise dirqamaati loluu hin qabdu. Arraayyaattis biyyaa ta'uu barbaada yoo an jedhee lakkiin taatu ati. Eega Itoophiyaan naan jette lammummaa Itoophiyaa maan akka kennarree ta'ii beeka akkas ta'e. Gaafa akkasii maaliif uummanni Amaaraan lolleree kophaa isaa? Dheengadda maaliif poolisii Oromiyaa waamatarre? Dheengadda maaliif milishaa Oromiyaa waamatarre? Dheengadda maaliif Oromoo nuutumsaa ijaarre? Eega gaafa akkasitti uummanni Amaaraa qofa ayyama argatee Itoophiyaadhaaf wareegama kafalu taate maal eedan agarraa? Har'a raayyuu kaasaa itti deemame. Oromoo keessan galchina, Affaar keessan galchina, Sidaamaa keessan galchina, Beenishaangul keessan galchina. Sabaaf sablammii ittiin dabalina zimatuun naante. Bakka ayyama isinii goonee jira deema. Itoophiyaa isin ayyamtee jirti. Ka'i Daani'el Kibriit ufii keeti. Dhaqi. Ayyama nama fudhate keessaa tokko siimi. Yalla. Indeeti waashaalee sawiyyoo. Akkamitti akkanatti uummata attaallalan jira bara. Miidiyaa irra taa'ee xayyib Itoophiyaan ayyama gootee fi maa deemee dhaqee du'ee galmee wanni irratti hin galmoofne. Itoophiyaa warra ayyama gooteef qofa deemee lola jedha. Ta'ufiitiin lolu miidiyaa irra bahee uummata akkana godhee hiyyeessa ficcisiisa jechuudha. Hin jiru biyya san keessa seerri olaantummaan seeras hin jiru. Kun uummata kakaasuu miti. Kuni waan biraati jiran. Oromoo waan kan akka salphaan laaluu sirra hin jiru. Yeroo mara isinumaan jedhaamiyaan taharraa keessatti na gubdee jirti. Kanaaf galatooma liinkii asirra isinii kaa'ee jira. YouTube illee ergaa isinii dabarsa. Gara Facebookaatiin akkuma isin agartan kana rakkoo jira. Achiinis na hordofaa. Ijoolleen Oromoo ammoo nuti Abiyyiin jibbinu. Yoo dhugaa Abiyyiin nu arrabsaa jiraattan Abiyyiin jibbinu nuti. Jara kana jibbina warra irraa isinitti argisiifne Daani'el Kibriit fa'a. Jara kanatu Abiyyi illee dogoggorse. Dhugaan jirtu tana fudhadhaa. Nuti ammoo hayyoota Oromoo fi Oromiyaa ganuu hin dandeenye. Kaayoo qabna waan ta'eef. Kanaaf isinurraa osoo dhaabbattanii
baay'ee tas nama jedha. Siyaasa biyyattiin bulchinu hin beeyna akka gaariitti. Garuu kalolatti nama oofanii zimat, qurat, gidal, cafcif kun siyaasa miti. Siyaasni ittiin nama bulchan mariidhaan, tasgabbiidhaan, gatta'anii mari'ataniiti. Malee ati lola deemtaa yoo hin deemne si ajjeesa. Ati lola deemtaa yoo hin deemne siidha. Ati lola deemtaa yoo hin deemne siidha. Kun siyaasa miti. Wanti amma uummanni bilchiginnaa godhaa jiru siyaasa hin jedhamu. Wareegamuu intihaar afaan arabiffaatiin intihaar yoo arabiffa dhageesse obboleessa kiyya. Intihaar jechuun ofii keetii uffannisuu yookaan qilirraa utaaltee of ajjeesuu yookaan bishaanitti ufgatuu yookaan alkoolii dhuydee makiinaa keetti bantee wuu gootee makiinaa kaanii wal gaaccaatee wareegamu. Intihaar wanti bilchiginnaan godhaa jirtu isa kana. Ofii of wareeguu jedhama kun. Siigalee obboleessa kiyya siyaasa bara warra nuun jettaniif deebii akkanaas ni deebisuu dandeenya jechuu kiyya. Ka isin godhaa jirtan siyaasaa miti ofii of wareeguu isa afaan arabiffaatiin intihaar jedhamu san jechuudha. Ati har'a alkoolii parsantii 51 dhuydee makiinaa oofuu dandeessa. Sakandii takka keessa wareegamta jechuudha. Qilee gubbarraa utaalime siyaasa jedhi. Tushaa mormatti fannisi dhaadhu muka jalaa dhiiti siyaasa jedhi. Kana wanni bilchiginnaan dalagaa jirtu. Ufii isaaniitii uf wareeguu. Agartee kana kuni siyaasa hin jedhamu. Nama nagayaa ka dalagatu hin dalagatiin ka qotatu hin qotatiin ka facaafatu hin facaafatiin naggaatee hin naggaatetiin barsiisaa hin barsiisin barataa hin baratiin eessa malee waraana koottu. Siyaasaa kun naawu. Siyaasaa miti kun. Oromooti ya dammaqaa isiniin jechuu barbaadeeti galatoomaa. Ayyaanaa ta'a yoo balleesse na of kolcha. Baay'ee na dhiphise haasofni namicha kana. Dhaamsa kiyya dhaamadhe marrottis walloo tiyyattis bakki jabduun lamaan harkaa qabnu jira tanarra. Marroo walloo isin lamaan naa jabaadha. Yoo isin lamaan naa jabaattan Oromoon homaan taatu ima nama taati. Jabaadha. Oromoonis hoo jabaadhu. Uf beeka. Uf ta'i jedhe akka Jawaar jedhe san uf ta'i. Nagaan jiraadha.